السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشما هوردة دقيقة خبجمو بغنا جيان غدا يوتيوب channel قيا ديبتن جاتشا الراس مزري أدى تكو إسنيف كوات ديدو فيرا Baroota har'aa keessatti ammoo akkaataa biitkoyin karaa sirriitiin maayin itti goonu bifa firiitiin jechuudha maallaqa tokko osoo hin baasin akkamitti maayin akka goonu ilaalla. Akkuma amma dura isiniif viidiyoo adda addaa isinii dalagaa turetti aappirraa akkasumas weebsaayitii garaagaraarraa biitkoyin maayin godhee akkaan maan isin agarsiisaa turetti har'a ammoo hundarra filatamaa kate karaa sirriitiin akkamitti maayin akka goonu ilaalla. Aappii tokko qofa fayyadameen akkaataa maal itti godhu guyyatti isin agarsiisa osoo waa takka hin hojjenne jechuudha. Maallaqa tokko osoo hin kafallee akkasumas osoo yeroo teessan hin gubne gizuma sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamtan isa on godhuudhaan akkamitti biitkoyin isiniif maayin akka goonu ilaalla aappii tokko qofa fayyadamuun jechuudha. Osoo barnoota keenya irratti hin se'in ammoo warreen haaraa taatan chaanala kiyyaaf sabiskiraayib godhuun akkasumas iddoo beel notifikashinii kana on yoo godhatan viidiyoon amma booda gadhiisu marti nama hunda dura akka isin qaqqabu godha. Viidiyoon kun akkasumas yoo isinitti tole laayik tuquun akkasumas yaada yoo qabaattan komentii keessatti naaf kaa'uu hin dagatinaa gaafis ta'us gara viidiyichaa kallattumaan nu hojii tura. Okay guys, bagana gaan deebitan jechaa hunoo aappicha kallattumaan seenetiin isin garsiisa jechuudha. Aappiin kun aappii ajaa'ibaati. Aappii ajaa'ibaati kiriptoo taab biraawusar jedhama. Amma duras viidiyoo isinii gadhiisus garuu aappichi kun biyya teenya keessatti amma numaa waliin dhiifamne jechuudha. Not available in your country jaa. Hunoo akkuma agartan aappichi aappii ajaa'ibaati jaalatamtoota koo osoo waa takka hin goone oonuma godhuudhaan sa'a sadiitti itti deebi'ee biitkoyin haga daangaa malee argachuu ni danda'a jechuudha. Kunoo akkuma agartan aappichi ammoo kiriptoo taab biraawusar jedhama. Kunoo akkuma agartan piroodha. Amma dura aappii kana isinii gadhiiseetiin ture. Aappii kana isinii gadhiisus garuu liinkii isaa gisee cuqaafnu namoonni biyya alaatti malee biyya teenya keessatti hinumaa gonkumaa hin argatanii. Amma ammoo aappicha akkamitti kallattiidhaan akka argachuu dandeenyus viidiyoo kana keessatti isiniin garsiisa. Osoo gaafii adda addaa hin gaafannee waan adda addaa hin goone barnoota kana sirriitti viidiyoo kana osoo skip hin goone sirriitti yoo hordoftan aappichas akkamitti argattan akkamitti karaa sirriitti rejistireet godhattan akkamitti maayin isinii godhuu danda'a yeroo hangamitti itti deebinaa fi kana hunda ni bartu jechuudha. Viidiyoo kana osoo skip hin godhin daawwadhaan isiniin jaa. Kunoo aappichi akkuma agartan kiriptoo taab piroo jira. Aappii baay'ee miidhagaati. Guyyatti biitkoyin hedduu irraa argachuu dandeenya. Karaalee adda addaatiin karaalee akkam faayachuu ni maltu. Waan takka osoo hin goone aappii kana on godhuudhaan namoonni ammoo sooshaal miidiyaa garaagaraa qabdan akkasumas wantoota YouTube fa'aati qabdan liinkii isaa diskiripshinii kaa'attanii guddifachuu ni dandeessu daranuu jechuudha maaltibil dachaadhaan jechuudha. Aappichi aappii ajaa'ibaati. Aappii ajaa'ibaati namoonni hundi itti fayyadamuu qaba. Mee iddoo withdraw gisee dheenu hangam takka baasuu akka danda'us ni ilaaltu kunoo. Withdraw amma 0.000 abbaa afurii fi takka yoo seene baafachuu ni dandeessu jechuudha. Sirriitti karaa sirriitiin baafachuu ni dandeenya jechuudha. Aappiin kun leejitiidha. Amma duras baafadheetiin jira. Aappiin kun firiidha. Namoonni hundi itti fayyadamuu qabu jechuudha. Keessaa Oromoonni. Mee amma aappicha akkamitti akka dabarsan ilaalla. Kunoo kiroomoo keenya ni seenna aappicha dabarsuudhaaf. Aappicha dabarsuudhaaf wanni isin hubattu kiroomoo yookaan biraawusar kamiyyuu seentanii iddoo sarcheetu kanarratti kunoo akkuma agartan kanatti kiriptoo biraawusar Pro APK jettanii barreessitan warroonni Itoophiyaa keessa jirtu jechuudha. Warroonni Itoophiyaa keessa hin jiraanne biyya alaa jiraatan ammoo liinkii isaa diskiripshinii tuqxanii kallattumaan aappicha keessaa dabarfachuu ni dandeessu. Ergan sarchi godhee haala kanaan naaf fidaa kan jalqaba irratti naaf fiduu kana kunoo aappii kiriptoo taab biraawusar Pro kan jiru kana ni cuqaafna jechuudha. Erga haala kanaan cuqaafnee kara inni itti nu geessu ni ilaaltu kunoo. Aappichi haala kanaan biraawusarri keenya haala kanaan nu fida. Kunoo iddoo daawunlood APK jettu kana verjinii isaa sirriitti ilaaluudhaan aappichi isa kanaadha jechuudha. Aappichi isa kanaadha. Aarsii kanaa gisee isinitti fidee iddoo X kana tuqxanii irraa deemtu. Erga irraa deemnee haala kanaan ol deemnee kunoo iddoo start daawunlood jettu sana ni cuqaafna jechuudha. Start daawunlood erga cuqaafnee maal akka naaf fidu ni ilaaltu jaalatamtoota koo. Haala kanaan kunoo aappichi dhaamsa kana naaf fida okay niin godha jechuudha. Okay, yeroon godhu kunoo kallattumaan naaf dabraa jira jechuu faayilli kiyya. Kunoo dabaruusaa wanni hin beekun iddoo daawunlood ni seena.
Kuno haala kanaan naaf darbaa jira jaalattoota koo haala kanaan dabarfattu ana immoo aappicha dabarfadhee waan jiruuf amma baakkodhee kallattumaan aappii seenetiin isin agarsiisaa jechuudha. Viidiyoo kana kallattumaan daawwadhaadha. Mee kunoo aappichi kunoo Crypto Tab Browser Pro isa kana jechuudha. Haala itti kiliik godhee akkaataa itti mazaggabatan isin agarsiisa. Aappicha yeroo jalqaba seentu haala kanaan nu fida. Mazaggabachuudhaaf ammoo iddoo Crypto Tab Dashboard itti jechuudha kunoo akkuma agartan kanatti Crypto Tab Dashboard kana ni cuqaaftu jechuudha. Erga Crypto Tab Dashboard iddeetu cuqaafne haala kanaan sarchiin godhaa kunoo mazaggabachuuf haala kanaan nu fida jechuudha. Facebookaan connect godhuu dandeessa. Garuu jalqaba baleedhaan Google sign up with Google kajoo kana. Sign up Google tuqxee email kee si dabarsa haala kanaan. Email kee kan itti mazaggabachuun barbaadu san ni tuqxee jechuudha kan feete. Ana immoo isa jalaa kanatti godha jechuudha. Yeroon connect godhu kallattumaan waan naaf fidu ni ilaaltu jechuudha. Waaw kunoo aappichi kallattumaan naaf fidee jira jechuudha. Amma tarnu on godhee eegalchiifadhee jechuudha jaalattoota koo. Waa tokko osoo hin godhin kallattumaan akkanatti haala kanaan godhachuu ni dandeessu. Akka viidiyoon kun isinitti tolee abdiin qaba. Warreen gaafii qabdanis ta'e yaada keessan komentii jala naa kallattumaan kan isinii deebisu ta'a. Akkasumas warreen haaree taatan chaanala kanaaf subscribe godhuun akkasumas iddoo beellan isinii kana yoo banattan viidiyoon gadhiisu nama hundi dura akka isin dhaqqabuuf isin gargaara. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee laayik tuquun na jajjabeessaan isiniin jaa haga viidiyoo biraatii walitti deebisutti nagayaan naa tura.